Ashama arkafune hordoftoota fi jaallatamtoota kabajamtoota maatii Amin Qaasoo YouTube jalatti argamtan hundumti keessaniyyuu baga nagaa taatanii nagaan sa'aatii kana geessan isiniin jechuun jaalladha. Egaa nagaa fi kabajni jaalalli isiniif qabu kallattiin tulluu qaxxaamuree laga ce'ee isin haqa qabu isiniin jechuun jaalladha. Egaa ka welcome isiniin jedheera hundumti keessaniyyuu baga nagaa taatanii akkasuma warroonni haaraa taatan maatii nuuf ta'ati YouTube keenya haaraa kan taatan subscribe nu gochuudhaan jechuudha. Wantoota barnoota adda addaa kan qabnu barnoota waliif qooduudhaan akkasuma wantoota baay'eetu jira duduriidhaan jira akkasuma mootiyyuu seenaa hayyoota Oromoo akkasuma seenaa Oromoo duraan waa baay'eetu jira isaanan addaan wanta jiru adda babaasne waliin akka barru. Egaa kabajaaf jaalalaan isin gaafadha isiniin jechuu barbaade kanaaf hundumti keessaniyyuu welcome baga nagaan dhuftan isiniin jechuun jaalladha. Okay, mata dureen keenya guyyaa har'aa xiyyeeffannoo jedha. Focus isa jedhamu jechuudha. Egaa focus xiyyeeffannoo jechuun maal jechuudha kan jedhu egaa daqiiqaa muraasa keessatti babal'isnee waliin kan ilaallu ta'a jechuudha. Egaa focus xiyyeeffannoo maalidha kan jedhu walumaan ilaalla. Egaa xiyyeeffannoo jechuun maal akka ta'e hundumti keessaniyyuu leenjii kana gara fuulduraatti deemtanii dhageeffachuun duratti yaada keessan koomentii jalatti of madaaluudhaaf sammuu keessan madaaluudhaaf xiyyeeffannoo maali jedhu ofumaaf gaafadhuuti koomentii jalatti yaada kee nuuf kaayisiin jenna hundumti keetiyyuu achi boodamuu fuulduratti wanti xiyyeeffannoon of keessaa qabu xiyyeeffannoo maal akka ta'e focus jechuun maal akka ta'e adda babaasnee walumaan kan ilaallu ta'a jechuudha. Egaa harka fuunee jira hundumti keessaniyyuu baga nagaa taatanii xiyyeeffannoo jechuun egaa wanta tokko wanta irratti xiyyeeffate tokko yookiin wanta fuuldura kee jiru tokko irratti xiyyeeffata. Namni xiyyeeffannoo qaba ilmi namaa ni xiyyeeffata. Xiyyeeffannoo jechuun wanta irratti karoora baasee irratti karoorfate san galmaan akka gahu jechuudha salphumatti jechuudha. Fakkeenya isiniif fudhaa. Fakkeenyaaf leenca isiniif haa fudhu. Fakkeenyaaf leenca Ohin qeerransa sootni fudhe jechuudha. Leenci yeroo baay'ee viidiyoo hedduu arguu dandeessanii viidiyoo kana isiniif ka'aa ni ilaaltu. Egaa leenci yeroo bosona keessa jiraatutti bineensota isa ni soorachuudhaaf isa barbaachisu ni bineensota nyaata. Bineensonni beekamaadha waluma sooratu kan akka marga dheedan yoo ta'e malee bineensonni duwwal soorataati kan jiraatan jechuudha. Egaa leenca isiniif fudhe fakkeenyaaf. Leenci xiyyeeffannoo guddaa qaba jechuudha. Xiyyeeffannoo isaa fakkeenyaaf leenci fakkeenyaaf borofas haa ta'uu waan akka sardiidoofis haa ta'uu wanta tokko nyaachuudhaaf itti xiyyeeffatan tokkitti irra xiyyeeffata. Dhibbaadhaan isaan yeroo jiraatanii dhibbaan yeroo jiran inni bakkee taa'ee yookiin badhee irraa dhaabbate tokkicha laala tokkitti san irratti xiyyeeffata. Tokkitti irratti xiyyeeffate san ni qabadha jennaan itti fiigachuudha. Gaafa ari'uu eegale osoo kan isa jala kan inni irratti xiyyeeffateen alatti kan qalbiin isaatti qabate san nyaachuu qabate irratti xiyyeeffateen alatti osoo kan biraa dhufee jalatti kufee kan biraan fudhatu. Ishii irratti xiyyeeffate sana qofaadha. Ishii qofa akkamitti akka qabuuf wajji fiigaa. Ishii sanne ari'a osoo kan biraa fuuldura dhufee yeroo sanatti jalatti kufee illeedha. Inni xiyyeeffannoon isaa maanni tan irratti xiyyeeffate tokkitti qofaadha. Ishii san qaqqabuuf kan fiigu jechuudha yeroo baay'ee. Kanaafiyyuu ishii san inuma qabata jechuudha. Xiyyeeffannoo jechuun wanta ofii keetti yaadde, wanta ofii keetti irratti karoorfatte, wanta ofii keetti gochuu qaba jettee irratti murteessite kan hojiirra oolchitu jechuudha. Kanaafiyyuu xiyyeeffannoon keenya xiyyeeffannoo leenca ta'uu qaba jechuu barbaadeeti. Fakkeenyaaf namoonni hedduun waa'een karoorfata. Karoora isaa erga lafa kaa'ee irratti yoo xiyyeeffate xiyyeeffannoon isaa wanta kana gochuu qaba. Aarsaa na barbaachisu kaffalee wanta na barbaachisu xumuree hojii kan hojjechuu qaba jedhee inni karoorfata. Garuu karoorri isaa sun galma ga'uu fedhiisuu danda'a. Xiyyeeffannoo xiyyeeffate sun dhugaadha yoo xiyyeeffate wanti dhugaadha inni xiyyeeffate sun galma ga'uu fi danda'a. Dhugaan hin xiyyeeffanne yoo ta'e mootiyyuu wantuma hin taane bitaa isaarra yookiin mirga isaarra yookiin kara duuba isaarra kan jiru ilaalee xiyyeeffannoo isaa sun harkaa baduu danda'a. Garuu xiyyeeffannoo dhugaati. yoo ta'e immoo wanni kamuu sadaangeessuu hin danda'u. Fakkeenyaaf namoonni tokko kanuma beeku ofumaa keenya fakkeenya ofirraa fudhachuu dandeenya.
namni baay'een gaafa xiyyeeffannoo isaa lafa kaawwatee wanta san xumuruu qaba jedhee hilmi qaba. Hilmin isaa suni namni abjuu isaati. Abjuu kaayyata. Abjuu isaa sana bira gahuudhaaf itti xiyyeeffata. Yoo ittiin xiyyeeffanne immoo abjuu isaa san bira gahuu hin danda'u. Kanaafiyyuu maal gochuun akka isa barbaachisu maa akkamitti argachuun akka isa barbaachisu dhiisee namoonni garii mootii wanta isa cinaatti jiruu fi isa duuba jiru maal gochuu qaba maaltu na eeggata jedhee isaan ilaaluu danda'a. No ta'uu hin qabu. Ati xiyyeeffate taana wanta ati irratti xiyyeeffatte suni sima qofaadha kan murteessuu danda'u malee namni biraa si murteessu. Namni biraa si murteessuu hin danda'u. Kan murteeffatu siidha waan ta'eef. Kanaaf namoonni baay'ee mootiyyuu akka waan xiyyeeffannoo isaa yookiin abjuu isaa namni galmaan isaaf gahuutti namoota biraa of bukkeetti ilaalu. Maaliif? Kanaaf ta'uu hin qabu. Namni xiyyeeffannoo sammuu isaa irratti xiyyeeffate xiyyeeffannoo leencaa ta'uu qabu. Yeroo kamiyyuu gaarii fudhadhaa. Gaariin maaliif gommaa gamaa gamanaatti dhawu fakkeenyaaf jira miti gaarii kan hojjetamu. Gommaa akkasitti itti dhawu jechuudha. Kallachi isaa irratti akkasitti rukutamee jira. Gaarichi sun kan bitaa gamaa gamanaatti dhufu ilaalaa jiru jechuudha. Daandii isaa qofaadha kan inni ilaalu. Daandii isaa fuuldura jiru qofa kan inni ilaalu jechuudha. Nuti akkas ta'uu qabna yeroo baay'ee. Haasaa cinaa keenyatti asitti haasa'u maaf ofirra galagallee ilaalla. Kan duuba galaan jiru maaf galagallee ilaalla. Gaafsan kaayyoon nuti qabnu fookasiin yookiin xiyyeeffannoon nuti xiyyeeffanne sun nu harkaa bada waan ta'eef irratti wanti nuti gochuudha qabnu wanti nuti hojjechuudha qabnu irratti xiyyeeffannoo keenya san galmaan gahuu qabna irratti hojjechuu qabna. Sanin taane taana mootiyyuu haala salphaatti xiyyeeffannoon keenya sun nu harkaa kufuu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu yeroo baay'ee xiyyeeffannoon keenya akka galma nuuf ka'u gochuudhaaf kan namaa dhiisne kan keenya qofa irratti xiyyeeffannee galmaan gahuu qabna. Isanin jechuu barbaade. Fakkeenya isinii fudhaa bu'aa ce'ii qaba xiyyeeffannoo galma gahuudhaaf abjuu kee bira gahuudhaaf xiyyeeffannoon kee sun si dhuguumuudhaaf bu'aa ce'ii baay'ee qaba. Bu'aa ce'ii baay'ee qaba. Akkasuma ati bakka bal'inaa gahuudhaaf dhiphoo keessa dabaruu qabda yookiin wanta si rakkisu keessa dabarta. Iddoo gaarii qabu gahuudhaaf immoo harki kee waan hin taane qabatee miilli kee bakka hin taane ijjate sammuun kee waan hin taane siin jedhamee sammuun kee itti dhiphateeti bakka yaadde sana gahuu kan dandeessu. Namoonni immoo ni deemu xiyyeeffannoo isaanii san galmaan keenya jedhanii yeroo deeman chaalenjiitu itti baay'ata. Namoonni hedduu immoo chaalenjii sana qonnamuu sana chaalenjii sana injifatuu hin danda'u. Chaalenjii tokko injifate lammaffaa irratti waa'ee chaalenjii natti baay'atee jira. Wayin rakkoo natti baay'atee jira. Lakki waan kana osoo dhiisee irra naa wayyinaa wanta jedhu itti dhagahamu. Gaafa sana immoo maal godhaa? Duubatti kutatu. Salphumatti xiyyeeffannoo isaa sun adda cita. Maaliif akkas ta'a? Maaliif kana gochuun nu barbaachise? Maaliif kana taana? Kanaafiyyuu nurraa kan eeggamu yeroo baay'ee nuti kan gochuudha qabnu. Rakkootu baay'ata. Rakkoon ni darbamu. Akka dhihen hin hafu bari'uu jira waan ta'eef. Kanaaf akka bari'u gochuudhaaf nuti dhiyaasan dukkana san obsaan dabarsuu qabna. Dukkana keessa ifatti bahuudhaaf dukkana yoo obsiteedha kan ifa argitu waan ta'eef. Ati dukkana sanitti hin obsine taana immoo ifa arguu hin dandeessu. Dukkana san keessatti hafuu dandeessa. Dukkana san yoo sodaatte immoo ifa arguu hin dandeessu waan ta'eef. Inni ifa argis deebi'ee dukkana arga. Kana hin dagati immoo. Achi gahuudhaaf immoo bakka duraan kaate sana yaadattee kaleessa dukkana san obsaan dabarsee jira. Har'a ifa kana keessa jira. Bor dukkana sanitti hin deebi'u jettee of hin dagatin. Gaafuma dukkana keessaa ifatti baatee jechuudha.
kanaaf wantoota nu barbaachisan godhachuudha qabna jechuudha wantoota xiyyeeffannoo keenya akka ittiin milkoofne kan nu godhu keessaa mata duree xiyyeeffannoo jedhu kana jalatti akka nuti xiyyeeffannoo galmaan geennu kan nu godhu kan isin dubbadde kana jechuudha xiyyeeffannoon keenya akka galma hin geenye kan godhullee dubbanneetu jirra garuu mootiyu adda baasee isiniif kaa jechuudha xiyyeeffannoon keenya akka galma hin geenye xiyyeeffannoon keenya san akka hin xumuranne kan nu godhu sodaa keessa keetti uumudha ani hin danda'u ofiin jechuudha namoonni baay'ee fakkeenyaaf osuma hojii boonsaa hojjetanu osuma waan guddaa hojjetanu ani nama tokko yoo of biratti argite yookiin nama beekumsa qabu tokko argite inni sun beekadhaan maal jedhee isa biratti dubbadha waan jedhamu sitti dhagahamuu danda'a inni sun beekadha inni sun nama akkasiiti ani immoo maal jedheen isa biratti dubbadha gaafa jette sammuu kee doomsita jechuudha sammuu kee akka wanta ati yaaddisan galmaan siin geenye kan gootu jechuudha annan danda'a eenyu oli inni sun akkasitti hojjeteera anis akkasitti hojjedhe argachuu nan danda'a akka inni dubbatan anis dubbachuu nan danda'a waan inni raawwatan anis raawwachuu nan danda'a jette sammuu kee yoo amansiste hojjechuu dandeessa waan si daangessu hin jiru garuu sammuu kee keessatti namichaan sun akkas godhee jira ani immoo nama daalan bakkeen sun yoo kajetu ta'u taate xiyyeeffannoon kee gara masiin of kuffistaa jechuudha ifaadha miti ani hin danda'u wanni jedhu kuffisuuf jala maaf hin dandeenye danda'u maal si dhorga kanat argitu abbaa qabeenyaa kan ta'es nama keetiiti kan xiyyaara samiirra oofaa jiru nama keetiiti kan wantoota gurguddaa saatalaayitiidhaan qorataa jiru nama keetiiti ati maaf hin dandeenye maa inni ati waan maal taateef sammuu inni gaafa uumamu haadha isaa garaa keessatti yeroo uumamu namoonni waan gurguddaa hojjetan kun gaafa uumaman haadha garaa haadha isaanii keessatti barataniiti lakkii garaa haadha isaanii keessatti barataniiti miti garaa haadha isaanii keessatti barataniiti miti hundi isaaniiti iyyuu akkuma dhalatti kana dhalataniiti abbaan qabeenya addunyaa kana bilgeedi maal jedhe si fakkaate dhalatanii hiyyummaa keessatti maatii hiyyeessa yookiin hiyyummaa keessa yookiin harka maatii harka leeyii keessatti dhalachuun badii keetii miti jedha maatii hiyyeessa keessatti dhalatuun badii keetii miti garuu immoo hiyyeessa taatee du'uun badii keedha jedha maaliif akkas jedhe beektaa maatii harka qalleessa keessatti dhalachuun kee badiidha miti maatii harka qalleessa keessatti dhalachuun kee badii miti kennaa rabbiiti kun bakka itti si uumu bakka itti si kallaqu faxaalitu beeka rabbiitu beeka waan ta'eef garuu immoo osoo hojjattee of jijjiiruu dandeessu osoo hojjattee of jijjiiruu dandeessu osoo barattee nama jijjiiruu dandeessu waan gurguddaa hojjechuu dandeessu maatiin kiyya du'an harka qalleessa turan maatiin koo maallaqa hin qaban maatiin koo waan akkasii hin qaban waan san raawwachuu hin danda'u waan san gochuu hin danda'u jettee hiyyummaa sana qabdee maatii kee irratti ba'aa taate hiyyummaa san hin gaafdute badii keetii jechuudha ati of jijjiiruu kan dandeessu maatii harka qalleessa keessatti dhalatteef of jijjiiruu hin dadhabdu maatii gaarii keessatti dhalatteef immoo gaarii ta'uu hin dandeessu kun immoo your mind sammuu kee qofaadha kan murteessu ati hojjedhee of jijjiira jettee of amansiste taanaan of amansiste hojjettee of jijjiiruu dandeessa garuu immoo ani maatii qalleessa keessatti dhaladhe kana gochuun qaba maatii kiyya kana jijjiiruu qaba ofii of jijjiiruudhaaf maal gochuu qaba jettee sammuu kee gaafa amansiste waan kamuu jijjiiruu dandeessa maatiin kiyya kun jijjiiruudhaaf maal gochuu qaba tokko tokkoon wanta si barbaachisu lafa kaayyatta erga lafa kaayyattee
maatii kee sana jijjiiruun duratti maal gochuu qabda sammuu kee yaada kee hundi jijjiiruu qabda bakka maatiin kee hiyyummaa keessa jiru sammuu kee illee maatii hiyyummaa hiyyeessa keessa yookiin maatii rakkataa keessatti waan dhalateef sammuu kee illee rakkataadha sammuu kee sana qayyaruu qabda sammuu kee sana jijjiirtee yaada kee jijjiirtee gaafa yaadni kee jijjiirame sammuu kee jijjiirame ati illee jijjiiramaa deemta beekumsi kee jijjiiramaa deema haalli guddina keetti jijjiiramaa deema gaafa sana immoo ofiifis of jijjiirtaa jechuudha sammuu kee jijjiiramne akka of jijjiirtetti beeki jechuudha guddachaa deemta waan ta'eef kanaaf iyyuu gaafa of jijjiirte immoo maatii kee akka jijjiirtetti beeki maatiin kee gaafa jijjiirame immoo namoota naannoo san jiru akka jijjiirtu beeki namoota naannoo kee jiru jijjiirte immoo akka namoota aanaa kee keessa jira rakkataa qarqaarta gaafa san bira dabarte immoo biyyatti wali qabuu dandeessa gaafa biyyatti bira addunyaa harkatti deeffachuu dandeessa jechuudha yoo maal ta'e kun hundinuu sammuu kee qofa yoo amansiiste of jijjiiratte sammuu kee qofa yaadni kee yoo jijjiirame nan danda'a wanni jedhu keessa kee kana keessa jiraachuu qabaachuudha nan danda'a wanni jedhu keessa kee kana hin jiru taanan wanti hojjettu kamiyyuu siif milkaa'uu dhiisuu danda'a maaliif wanti hojjettee argachuu dandeessu illee waan sodaatuuf argachuu hin dandeessu kanaaf ati hiyyeessa taatee dhalachuun kee badii miti eenyumtuu hiyyeessa ta'ee dhalata namni waa qabatee dhalatu hin jiru garuu immoo sammuu isaa waan amansiiseef nan danda'a waan jedheef hojjetee of jijjiiree maatii isaa jijjiiree hawaasa naannoo isaa jijjiiree hawaasa isaa jijjiiree namoota rakkatan qarqaare wanta yaadisan guututti argachuu danda'a jechuudha kanaaf nuti kana gochuudhaaf kan nu barbaachisu maal gochuudha qabna nuti eessa keessa jirra maatii harka qalleessa keessa jirramu maatiin keenya akkamii sammuun keenya hoo sammuu hiyyeessadhamu sammuu dureessa baannee deemna kan jedhus of madaaluun gaariidha yeroo kamiyyuu namni qabeenyas yoo qabaate sammuun isaa hiyyeecha yoo ta'e ko waa gochuu hin danda'u war si'i waan qabne sammuun kee dureessatu jira jechuudha inni waan qabne inni harki isaa duwwaa ta'e inni harki isaa duwwaa ta'e inni harki isaa zeeroo ta'e sammuun isaa qabeenya kan qabu jira murtaa'aatti jechuudha kana jechuun immoo sammuun isaa waan gaarii yaada wanta hojjechuu barbaadu qopheeffatee jira waan ta'eef irratti hojjetee akka milkaa'uuf amansiisee jira waan ta'eef wanta yaadi kamuu akka argatu sammuu isaa keessatti mirkaneessee jira waan ta'eef hojjechuu danda'a argachuu danda'a jedhee abdii qaba garuu inni qabeenya qabu inni wanta isa barbaachisu waan kamuu hojjedha jedhee waan ol ka'ee waa guddaa sochoosuu danda'utu immoo deebi'ee maal godha ay osoo akkas godhe wanni sun baditti wanni kun harkaa qannasinnaa wanni kun akkas ta'innaa jecha jedhurraa kan ka'u qabeenyi inni qabu sun osoo namatti rakkoo hin baasne osoo sammuu isaa amansiisee sammuun isaa raahaa hin arganne maal ta'a harkaan qisaasa'ee baduu danda'a qabeenyi garuu fixeensa ganamaati ni darba isa darbu kan ammoo akka hin dabarre godhuuf namoota ittiin gargaaruudhaan wantoota itti boru dhaloota boruutiif dhaloota boru dhaloota heegeree ilmaan isaatiif qubee boruutiif wantoota barbaachisu ittiin hojjetee lafa yoo kaa'ee dabruu dhiisuu danda'a sistem ijaarrachuu qaba jechuudha sistema hojjennu mata duree addaati sistema fayyadu haa ta'u mata duree addaatiin qabanne sirriitti bal'inaan ni haasofna jechuudha kanaaf nuti wanti nurraa barbaachisu guddaan wanti hojjanne jennisan sammuu keenya qofa amansiisuudha malee nuti sammuu keenya sammuun hojjanne baadhanne deemne osuma waa qabaanne maaliin goona namoonni jedhu jira bara osoo har'ame wanti ati yaaddu maallaqni hammati barbaaddu dhufee si bira qaqqabe siif laatame maaliin goota maaliin gochuudha qabda maaliin gochuudha qabda mee maaliin goota osoo wanta ati yaaddu maallaqaaf miti hundi isaa keenyayyuu kan biyya baaniif maallaqa hojjannee maallaqa ittiin argachuuf maallaqa arganne ittiin of jijjiirra jenna waan akkasitti goone namoonni abjuu qabu wayin namoonni xiyyeeffannoo karoora qabu karoora isaa baasee lafa kaayatee jira kana godha calqaba irratti lammaffaa irratti kana godha sadaffaa irratti kana godha afuraffaa irratti kana godha shanaffaa irratti immoo wantoota kanaan godha jedhee lafa kaayatee jira akka mataa kiyyaatti lafa kaayatee jira wanta na barbaachisu wanta godhachuu qabu
lafa kaawwadhee jira. Kanaafuu wanta lafa kaayyadhe san bira ga'uudhaaf maal gochuu akka qabullee immoo lafa kaawwadhee jira. Kanaaf maal gochuufi isaan nan san argachuudhaaf dirqama kiyya bahee itti deemaa jira jechuudha. Odoo si ta'e hoo maal gochuu qaba jettee yaaddu? Akkamiin gochuu qaba? Maal nu hojjetta? Mee oduu si kenname? Mee maal nu hojjetta? Nama ganaa usuma argate waan akkasii naa kenni jedhe. Yarbi waan akkasii naa kenni jira. Hoodu qaba. Si kenname osoo jedhe. Mee maaliin gochuu dandeessa? Kanaaf ganaa isa qabatee osoo achichuu yeroon isaa dhumachuu danda'a. Guyyaa lama guyyaa sadi keessatti wanta siif kenname kana dafiitii tartiiban qabsiisuu hin danda'u. Waan duraan karoora hin qabnee fi karoora baafatee waan hin jirreef jechuudha. Barsiisanuu koo gizee barattoota barsiisuun duratti sagantaa baafata, karoora baasa. Sagantaa baasa. Sagantaa barnoota hunda isaatiiyyuu tartiiban barreessee guyyaa hojii barreessee sa'aatii hojii barreessee karoora san baasee waan godha. Tartiiba isaa sanii barsiisaa jechuudha. Karoora yoo hin baafanne immoo karoora yoo hin jirre immoo barsiisuu danda'a. Yeroo barbaadu dhufee barnoota fedhe yoo barsiise sa'aatii silaa barnoonni Ingiliffaa baratamuu qabutti, sa'aatii silaa afaan Oromoo baratamuu qabutti, sa'aatii silaa barnoonni adda addaa baratamuu qabutti wanta biraa barsiisuu danda'a. Kanaaf nu hunduma keenyattuu karoora baafachuu qabna. Karoora erga qabaanne immoo karoora jechuun xiyyeeffannoon keenya sun akka galma nuuf godhu kan taasisu karoora keenya lafa taa'ee karoora keenya san galmaan gahuuf xiyyeeffannoo nu barbaachisa. Irratti xiyyeeffannoo san kallattiidhaan. Xiyyeeffannoo jechuun wanta yaaddisan akka qaqqabduuf kan ittiin deemtu jechuudha. Xiyya jechuun wanta daandii si agarsiisu jechuudha. Xiyya tokkoon waa tokko si agarsiisuudhaaf waan tokko si agarsiisuudhaaf xiyyaan itti gajeelchu miti. Kanaafuu xiyyeeffannoo jechuun immoo daandii jireenya keetii kan si marra'u jechuudha. Kan ati itti marraasifattuun malee kan namaa itti si marra'u miti kana beeki. Kanaaf hundumti keessaniiyyuu xiyyeeffannoon keenya kan maalii ta'uu qaba? Xiyyeeffannoo leencaa ta'uu qaba jechuudha. Leenci wanta xiyyeeffate sana in qaqqaba malee hin dhiisu jechuudha. Bineensi dhibbi tokko osoo isa jalatti kufe isa dhiisee waan kan nyaachuu barbaade san qofaaf fiiga waan ta'eef isa qabatu malee hin dhaabbatu. Kanaafiyyuu xiyyeeffannoon keenya xiyyeeffannoo leencaa akka ta'u abdiin qaba. Kanaafiyyuu nuti jechaa waa godhachuu hin dandeenyu. Harka qalleessaa waa godhachuu hin dandeenyu. Maallaqa harkaa hin qabnu. Maallaqa kan caalu yaada keedha. Yaada kee jijjiiriti. Yaadni kee yoo jijjiirame atis jijjiiramuu dandeessa waan ta'eef irratti haa hojjennu, irratti hojjedhaa isin jechuun barbaada. Egaa leenjii biraatiin odeeffannoo oduu duriitiinis haa ta'u akkasuma deebi'eetiin immoo seenaa hayyoota Oromoos haa ta'u seenaa Oromiyaas haa ta'u qabannee hanga mata dureetti aanu walitti deebinutti turtii gaarii tura. Nagaa anaaf ta'a. Horaa bulaa. Galatoomaa isiniin jedhaa. Egaa isiniin jaalladha baay'ee. Dhuma viidiyoo kanaa ogeessan koomentii naaf kaa'uudhaan wanta hanqate waan kana sirreesse wanni jettan yoo jiraate namni waa baay'ee dogongora. Ilma namaatee kan dogongorre hin jiru. Dogongoraatti dogongora isaa sanatti barataa deema waan ta'eef wanni dogongorre yoo jiraate wanni dogongora an hojjedhe yoo jiraate koomentii jalatti naaf kaatii dogongora san sirreeffadhee babbareechee akka isin qaqqabsiisu abdiin qaba. Galatoomaa isiniin jedhaa. Horaa bulaa. Nageenya isiniif haa ta'u.